Basa mun Boyin kaa'uun boyin. Itti dhabe. Boyin kaa'u baleessa. Boyin. Abshira bal ilmi dhiiraa waan hin mudan caalaa ni beeyta. Waan takka ni beeyta. Ilmi namaa waggaa walitti wal jajjabeessa. Qalbii caba gartee walirraa kaasa. Si galtee arra furmaatee kaleessa gartee guyyaa walitti dhufan isaa akkasitti gartee qofaltee hojii taphattee gartee goofan isaanii isaa. Piraankii wal godhaa turan sana abbaa kana harkee beeku boo'ichaatti dhagahama. Amma daawwattoonnis dhugaadha. Arraa ni beeytanii. Kaleessa gartee viidiyoolee gartee saba Oromooti seenaa gartee Oromoo hawaasa Oromoo keessaa gartee bumban dhaloota dabartuu nama kaayee deemu gootummaadha qabdi dhugaa. Hubannaan siidhaa, ciminni siidhaa, waa hundaanuu jechuudha. Tarsiimoo qabsoo keessatti cimina qabdi, leenjiidha qabdiis. Akka itti nama leenjisan beekti, akka itti hoogganan beekti, akka itti hooggansiisan beekti, akka itti nama wajji bulan beekti, akka itti hawaasa wajji bulan beekti, akka itti maatii wajji bulan beekti. Akkaataa itti rahima qabattu beekti, akkaataa itti nama qabattu beekti, jaalala namummaa beekti, namummaaf namni qabsaa'aadha beekti. Dhugaadhaan haqa qabdiisi, dhugaan falmatteesi. Rabbiin hamtuu rabbiirraa haa qabu. Maal jechuu kiyya beektan maan tanaati? Waan takka hamtuu fakkaattee dhufteeti isiin sun booddeen isii toltuu taati. Rabbiin akka fedhe qaba. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Arra maatiin jaalalaadha. Jaalala isaan walii qabanii fi kabajaa isaan walii qabanan. Jireenya isaanii tana fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf, roorroo ofirraa qolachuudhaaf qabsoo isaan jabduu keessa turan. Rakkoo jawaadee mudatti, tafurmaatee mudattees gattee kan beektan. Garuu akkasuma wajjin maaliif daandiin qabsoodhaa jiran bu'aa bahiidha qaba jiran. Wareega hedduudha nama Hormaata hedduu nama gaafate. Lukkuurraa gartee hanga gartee lubbuurraa hanga lubbuutti jedhanii sun hunda kafalutti hin jiranii dhugaa kafalaa jiran. Garuu eenyutu gartee akka isaan falmatanii haqa isaaniitiif dhaabbatanii dubbatan godhaa jiran. Keessaa daawwattoota keenya isin ana. Isin guutuu keessan si isiidha. Alhamdulillahi rabbil alamin arra isiidhaas gartee mana sii keessatti deebisuudhaaf. Ammoo asumaan isiillee farajaa beek ilmi namaa sababa godha. Garuu furmaanni qulfiin furmaata ta'uu walii galaa rabbii tokkicha. Kanaafuu wanni kun hundi akka irraa citee maddi gartee rakkoo kanaa hundeedhaan goggogu qabsoo lubbuudhaan hin kafalaa isin dhaabbadhaadhaa. Waraanni kiyya gahaadha garteeti ala gabbaatee duba seeddaa dubartiin gootummaa siidhaatis yeroo hedduu tarkaanfiin isii fudhattee harkaatti fudhatan qolachuudhaaf jecha arrabooda Oromoo booyee arrabooda yoon jiraadhe wal garra kana booda booyuun naaf ge'a taa'een booyuu nin qoladhaa jettee gabbaate gootee akkuma nin qoladheetti santi warra kaleessa isin tarkaanfii fudhachaa ture. Tarkaanfii irra fudhattee garsiifte. Warra kaleessa gartee dhiiga irraa baasaa ture. Warra kaleessa isii boochisaa ture. Qabdee lafa dhiigee boochisaa nu garsiifte. Hanga nuti gartee dhaabbadhaan gartee boo isin teessanii maa gartee haasawaa ooltan. Isiidhaa isinirra jira. Dhugaa isinirra jira. Rabbi umrii ayya keeti dubbiin imaamni asirratti ammaan tana ayyaanni qiyya maali ni beekta? Dhugaadha waan silaa godhuu qabdu hundaas goote. Namni tokko illee nuka shakkii qabu hin jiru. Qabbanaas dhuyde ifaajee barbaachisu hunda goote. An wanniin jechuu deemu qabxiin irraa akkanarraa hubattanii barbaada. Ammaan booda isiin alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin sababa kana fuudhee maatii isii keessatti deebisee miti. Isiin hagattee isu anaaf isii fi jawaadeetu waan gartee ammaan booda dhufaa yoo wanni dhufaa jira isiin bar. Waan silaa nuti gartee godhuudhaaf yeroo dheeraa nuuf fudhatu nurraa gabaabsite dhugaadha. Afuurallee nu baafachiifte dhageeffadhuqa. Kana ta'ee waan jiruuf ammaan booda waan hafee jiraate wanni so'aa yoo jiraate nuutu difaa gartee waan silaa isiin goote sanis waan irraa hafe nuutu irraa fixaa. Isiin hafuura abaabattu ijoollee tana jidduu agartee isu ammaan booda gartee dhaammannoo gartee jaraa wajjin dhaammattee dhufte san asitti akka murattuun barbaadan ammallee. Salaamu alaikum. Mee akkaan jee daawwattoota keenya Hacaaluu Hundee isaadha. Maaliif kun dhugaadha qaba haqa qabaasi. Ilma haqaatiis ilma sabaatiis sabaaf dhalatee jira. Ammoo Hacaaluun eega gaafa guyyaa hotee taasisee wantoota jechoota gartee sammuu keessaan hin bannee fi waan ilmaan Oromoo fudhachuu gartee irraanfachuu hin dandeenye. Maaliif goonni haa jiraatu? Goonni ammas akkasuma dhalata. Arra furmaatee amma booda hanga isiin lubbuu siidhaa alaa anaas ta'e
abbaan fadhee ittis dhiisuudhaan ta'e maaliif ji yoo jiraatte maatii kana keessa yoo jiraatte bu'aa qabdi yoo jiraatte maatii kanaaf bu'aa qabdi maatii siitiif bu'aa qabdi hawaasa oromootiif bu'aa qabdi isiin gartan tun silaa arra rabbiin dandeettii gartee waa hundaanuu gartee bira jiraatee cimse saba oromootiif seenaa gartee oromoo hawaasa oromoo keessaa gartee bumban dhaloota dabartuu nama kaayee deemu jeetii jaa maaliif nama dhiyaateetu isii beeka deemachuudha nuggati qabsoo taanaan falmattee beekti waan silaa godhuu qabu gootee jirti nuutu gartee godha amma moo waa'ee gartee amma karaa nama wal'aansa siidhaa kana yoomiyyuu na jamnu maaliif fedhu jawaatiin isaa jiru waan fedhee waa jiru amma nama hubattee waan hin jechuu barbaadu wanni bakkattiin an dhaabbachuu jiru taniin kaleessaas irra dhaabbatu taniin arraas keessa dhaabbatu maatiin kun qabbana haa harkatu nagee haa harkatu jaalalti isaanii haa daraartu haa firii hortu meerii gartee lafaa ol meeruu kun haa daraaree firii horuu jechuudhaaf dhaabbata maaliif maatii kana gartee jabeessuunii fi cimsuun hawaasa oromoo cimsuudha maatiin kun nama gartee fakkeenya namaa ta'u kana booda maaltu itti aanaa jechuudha gamanumaanillee warreen hordoftoonni gartee warri halaala teessanii haa diinee siifirraa qolattu jalan deebinaa hin cinqinaa dhiisaadhaa warri jechaa turtanillee dhiifama nurraa ta'a wanni amma nuti jechuu jirru lammada qabbana keessa gadi hin baatudha taammaan booda dhuftu nuutu dura bu'ee isii dura du'a haa gatteessu hafuura haa baafattu jechaa jirra ammaan tana nuti isin ammoo ilaa hanga ammaatis jawaate dhiisi diinasii adawwiisii tana haafirraa cabsitu haafirraa dhorkitu yaadni keessanis garuu bareedaadhaan isin komachuudhaaf miti haa ta'u garuu isin tun dubartiidha yeroon lafti bakkee keessa jiru qabbana akka biyya teenyaa nuti beeknu sanillee miti qabbantii biyya tanaa ta'a addaati lafee nama gasseenti mana keessattuu hin danda'amne ala dhiisi kanaafuu jala deddeemtanii isin isii maaliif hin galle maarree maan je'ina tanaa miti dubbiin nuti tana keessa isiin akka miidhamtuus hin feenu goote waan godhuu silaa qabdu gartee isaan hundaa'u gatii isaanii kaniteefi jirti zakkoonis gatii isaa fudhate kimiyaanis gatii isaa fudhate hagatii isaan fudhatiin tokkicha gartee fiigee baafate xiqqishoo jara sanirra shabaabummaa waan qabuufi xiqqishoo gartee dargaggeessa waan ta'eef inni nu harkaa ba'e malee dhukka irraa qabdi isaa'u waan inni tahaa jirus galtan mana gallakkiseeti khazaana galee khazaana keessaa dhufanii bishaan isa gubbaan itti guutanii taariyanii mana namaa jala galee mana namaa jalaa mana keenya jala deemii barandaa namaa jala bakka dhabee deddeemu jira saniis harkuma seenini malee saniis waagaa isaanii argata kana waan ta'eef dirqama isiirra jiru dachaatti bahaa jirti baatee jirti bahaa jirti osoo hin ta'in baatee jirti kanaaf caalaa ni beekta amma daawwattoonnis dhugaadha arraa ni beektanii kaleessa gartee viidiyoolee gartee hedduu takka kofallee taphachaa isinii waraabne garuu waan takka beeki akkaataa silaa ittiin harka jettee yaaddu san hoggaan beekee akkasitti argin maaliif amri hunda beekee adda harkaa qaba hoggaa akkasitti argin xiqqoo qalbii nama caba jawaadeen arra maaliif usee jechuun keessan oolu garuu furmaatee hoggaaniif gartee itti bilbilamee itti dhaqu san wanni kuni waan sammuu isaa keessa hin jirree fi hedduu takka gartee waan sheenaatti ta'u jiru silaa arra nama gartee lubbuuti ya baraaruu fi maatii kana baraaruu nama saahiba kiyya jawaate nin beekaa mala isaatis dhageeffadhu siifin hima mala isaatis nin beekaa maaliif wajjin turree wajjin guddanne naaf inni kun maaliif yoo kayyattu taate ganii fi isiin tun fayyaa dhabde yeroo isiin fayyaa dhabde Mustafaa Guum hospitaala seentu san yeroo sanitti maaliif odeeffannoon na bira jiraate na bira ga'ee an bira dhaabbadhee waan barbaachisu hunda maafiin godhuu dhabeedha wanni isa aarsu jiru wanni isa qalbii cabse silaa dhabee salee isaa jechuudhaaf odoonii fi achii fi harma iddoo ilaa hangammaa na duubaa waa taate sheenaa maaliin dubbaddaadhaatu ilaa hangammaa dubbachiisu jawaate maal jaanni beekta garuu alhamdulillah iji waan takka ni beekta aannan ganna qame hamba lakkabatanii jette oromoo ati gartee sirra beekesitinu ammoo rabbiin waan takka alhamdulillah jechuudha qabda takka maaliif isuma tanaahu beeku namni fayyaadha beebisin duu beeke qalbiin cabinii fi sinja fayyaadha beebisin duu fayyaa fi fayyadha baasanii harkaa qaba rabbi harkaa qaba garuu ati gama tokkoon amma waan takka rabbiin si fide wanni takka afaan si qabu odoo ati teessuutti fakkeenyaaf warri kan kee jaartiin ta'e hanga lubbuun baatu wareega kabalu jirti waan joota sunis ittiin dhagahame maaliif naan jii arraa wanni gartee tattaaffii dila kana gootanii ilmaan xixiqqashaa kana abdii kanaa mire eega
abdii kanaabar hireen ijoollee tana haa toltu kanaabattis qalbiin cabin لا إذا قلبي جبتوسي قدوسي حقا مالي في بيتا حقا maaliif isanii godhinis isiin tun eenyu jecha rakkoo dilatana arku jirti waan jaamuun nama dhagayama namuu yooni fi ifirra dhaanee kalaal taate faabaree usuu dhagayama yoo dhugaa sammuun booyin bal'aa kaa'uun itti dhagayama booyin kaa'u baleessa booyin abshiraa bal ilmi dhiiraa waan hin mudan caalaa ni beeyta waan takka ni beeyta ilmi namaa waggaa wali dhibee wal jajjabeessa qalbi caba gartee walirraa kaasa si galtee arra furmaatee kaleessa gartee guyyaa wali dhufan sana akkasitti gartee qofaltee hojii taphattee gartee goofan isaanii sana biraankii wal godhaa turan sana waggaa kana arkee beeku boo'ichaatti dhagahama ammoo waan takka ni beeyta yoo taate akka dhageessa guyyaan kaleessa arra ni ta'a hin ta'u hin ta'u ni kaleessa dabre qalma fakkeenyaaf kaleessa maaliif hin dhaqini yoo jeeni taati hin taatu qa alhamdulillah jechuu qaba saboo akka jaangagee sheekni bar duraanis ta'e dhagay maamme sheekni ta'e beeku malee jawaadeen kun namoonni saahibbootan isaatii fi fakkaataan akkasaa waan kana gurra geesse nama tasgabbeessuudhaa fi nama gorsuu irratti darajaa tokkoffaa irratti hin beeka ramma isa laakiin ammoo ta'itii hin beeku namni kun ilmi namaa ni beeyta ilmi namaa yeroo lama jaan ni sakaraanaa jaan